wajjin waan turtaniif odeensii keenya galatoomaa fadhaasiniin jechuun barbaada. Hamilee ofii keessaniif nu galateeffadha. Shananuu baay'ee bareedduuwwan Oromoodha. Oromoo represent gochuu ni danda'u. Turizimii Oromiyaas beeksisuu ni danda'u. Ammas kana booddee kan hojjetan ta'a. Yommuu filannu garuu ulaagaa hedduu qabna turre. Confidence, talent, look yommuu ilaalamus walk akkaataatti deeman akkaataa gaaffii deebisanis gaaffii deebisuu dhiisuus ilaalleerra. Egaa eenyutu mo'ata milkeessaa faatu beeka. Eebba galatoomii badhaafama Miss Tourismii bara kana ishee jalqaba tokkoffaa kan baate kan waamnu ta'a. Miss Tourism Oromiyaa bara darbeerraa gonfoo ishee kan fudhattu ta'a. Kabajamtuu Komishinar qophii xumurtee jirti. Badhaasa maallaqaas qaba kan bara kana maallaqa guguddaadha ijoollee kana kan badhaafamaa jiranii. Miss Tourismii Oromiyaa bara kana Miss Tourismii Oromiyaa bara kana tokkoffaa kan baate lakkoofsa 8 Daraartuu Tasfaዬ የዚህን ዓመት ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ አንደኛ በመሆን ደራርቱ ተስፋዬ አንደኛ በመሆን ክራውን ተሰጠ። ደራርቱ ተስፋዬ ማደር ከኒ ማለ ማህደር ፍቃዱ ክራውኗን አስረክባለች። ደራርቱ ተስፋዬ የዚህ ዓመት የሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ አሸናፊ በመሆን ክራውኑን ከማህደር ተቀብላለች። ሚስ Tourismii Oromiyaa bara kana Daraartuu dhibba sadii badhaasa waancaaf waraqaa ragaa kabajaa jedhamtee jirti.